Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa wal qabataa hubannoo waa'ee sirna qulqulleessaa mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo jedhuun yeroowwan darban kutaawwan 4 ilaaluun keenya ni yaadatama. Har'as akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti kutaa 5ffaaf kan ta'u barumsa kanaaf jechuudha. Of eeggannoo yeroowwan qiddaasee dhaabbannu taasisuu qabnu kan jedhuun barumsa keenya kan itti fufnu kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii gidduutti argamee arras nu barsiisuun fedhaa fayyamasaa nuuf haa ta'u. Kallattiimaan gara sanaatti dabarraa jechuudha. Egaan of eeggannoowwan kana bakka lamatti qoonnee turre yeroo darbe of eeggannoo sirna qulqulleessaa deemuu keenyaaf yeroo taasisnu of eeggannoowwan akkamii akka taasisuu qabnu ilaallee turre. Har'as immoo isuma kanatti fuudhaan of eeggannoowwan yeroo erga sirna qulqulleessaa deemnee booda mana kiristaanaa yeroo seennu sirni qiddaasee yeroo eegaluu jalqabee of eeggannoowwan akkamii taasisuu qabnaa kan jedhu qabxiiwwan muraasaa ni ilaallaa jechuudha. Kan jalqabaa ba'anii galuu ilaalchisuudhaan wantoota muraasaa ilaallu. Namoonni baay'een sirna qulqulleessaa irratti akkuma mana sirbaa yookiin akkuma mana dhugiitii sa'aatii barbaadetti ba'anii sa'aatii barbaadetti galuu isaan akkasii kun yeroo tokko tokko hubannoo dhabuurraati ni argamanna. Inni kun akkamidha kan jedhu haa ilaallu. Sirni mana kiristaanaa keenyaa akkamidha? Sirni qiddaasee erga eegalee booda mana kiristaanaa keessa seenuun akkasumas ba'anii deemuun hin danda'amu. Inni kun kan jalqabaati. Sirni qulqulleessaa qiddaaseen eegalee taanaan nam tokko mana kiristaanaa mooraa isaa keessas akkasumas qinee maaleetii kutaawwan jiran sana seenuu hin danda'u. Yoom sirni qulqulleessaa erga eegaleen. Eegale jechuun ahaduu ab qidduus kan jirudha kan jalqabu jechuudha. Isa dura yoo gaane seenuu hin danda'ama. Amma ahaduutti garuu ahaduun jedhamennaan garuu seenuu hin danda'amu jechuudha. Mooraa keessa cimmir seenuu hin danda'amu. Haa ta'u garuu namni bahuu hin dandeenye jennu amma qurbaanaatti namni dhaabbachuu hin dandeenye yoo jiraate dursee otoo sirni qulqulleessaa hin eegaliin mooraa keessaa bahuudhaan sokkuu qaba. Dursee jechuudha kadhannaa kan mataa isaa yoo taasise sana booda xumuree deemuu qaba. Isa kana sirni mana kiristaanaa keenyaa sirna fuudhaa yookiin immoo ofiitaan eegsisu kan jennu keeyyata 12 lakkoofsa 478 nutti dubbata jechuudha. Yeroo seenu bahuun hin danda'amu yeroo jennu immoo wantoonni adda addaa hubatamuu qabu. Rakkoo wanta isaa fakkeenyaaf yoo nu qunnamanii dhukkubbiiwwan of san kennine isaan akkasii kun yoo isaan qunnaman garuu warreen kiristaanota hafan warreen kadhannaa jiran jeequurra nam tokko isa kana ilaalcha keessa galchuudhaan bahee deemuu ni danda'a. Bahee deemuu ni danda'a. Inni kun sababa mataa isaa kan danda'edha jechuudha malee callifamee miti. Rakkoo obsa laachuu kan hin dandeenye dhukkubbii tasaa isaan jennu kana wantoonni akkasii kun yoo isaan uumaman nam tokko bahee deemuu ni danda'a jechuudha. Walumaa galatti garuu kiristaanota hundumaadhaaf sirna qulqulleessaadhaan kan taa'e maalidha? Namni tokko seenuu kan danda'u amma ahaduun jedhamuttidha. Ahaduu erga jedhamee booda hanga diyaaqooniin nagaadhaan galaa jirutti mana kiristaanaa keessaa bahuun socho'uun bakkaa bakkatti deddeemuun hin danda'amu jechuudha. Kan lammaffaa immoo hancufatu fuulaachises ni jira. Sirna qiddaasee irra soo jirru warreen afaan keenya keessaa ba'an kan akka hancufaa dabalatee furriiwwan kaltatti adda addaadhaan utaalloodhaan ka'uudhaan kanneen dhufan tokko tokko isaan akkasii kana nu keessaa kan ba'an lafatti gatuu tufuun hin danda'amu. Inni kun seera hafuurawaa kan ammaatiin bakkuma ammaa keessa 12ffaa jechuu kooti lakkoofsa 476tti ibsameera. Annaa wantoonni akkasii kun nutti kan dhufan yoo ta'e dursinee bakka qofummaadhaan dhaabbachuu dandeenyu filachuu dandeenya fakkeenyaaf. Yoo wanta akkasii kan nu yeroodhaa fi dhukkubbii isaa keessa jira yoo ta'e bakka nama jeequu hin dandeenye qofaatti bakka namni dhufuu hin dandeenye irraa fagaannee dhaabbannee eebba guyyichaadhaa as qaddeessuudhaan qooddachuu dandeenya. Kan biraan immoo mana kiristaanaa keessa seenuu dhiisuu yeroo wantoota akkasii kana keessa seenuu dhiisuu ni beekna waan ta'eedhaaf rakkoo akkasii amma qabnutti sanarraati fagaachuuti nurraa eegama. Yeroowwan kana jechuudha keessumattuu afaan keessaa dhangala'aan funyaan keessaa dhangala'aan yerootti bahu yoo taasise eebba argachuu wanta qabnuudhaaf jecha dirqama mana kiristaanaa qulqulleessaa irraa hin hafnu jechuus hin qabnu. Yoo baay'ee kan rakkisu ta'e bakka hafuu hin qabnu jechuun gaarii miti. Hafuun hin danda'amu. Sirna qulqulleessaa irraa hafne manatti kadhannaa mataa keenya taasisuudhaan
yeroodhaafidha kun mitiiree yeroo booda meceen guyyoota muraasaa booda wanta akkasii kun nama dhiisu. Kana booda sirni qulqulleessaan jira yoo sana deemnee hirmaachuu dandeenya. Kunis wantoota lama fayyadaa tokko namoota jeequurraa of eeggannaa lammaffaa immoo kabaja waaqayyoodha mana waaqayyoodhaaf kan qabnu kanallee karaa kan agarsiisachaadha isaan kanarraa of eeggachuudha. Garuu keessumatti yeruma nagaa taanuyyuu hancuufni kan nutti dhufoo ta'e isaan kan tufuudhaati sirriitti of eeggachuu danda'uu qabna. Kan sadaffaa immoo kadhannaa dhuunfaa ilaalchisuutiidha. Sirna qulqulleessaa irra osoo jiru kadhannaa dhuunfaa haala kamiitiin taasisna kan jedhu yeroo ilaallu jechuudha. Sirni qulqulleessaa erga eegalee booda kadhannaa dhuunfaa kitaaba banuudhaan kadhachuun akkasumas sammuu keessaa kadhachuun hin danda'amu. Walumaa galatti kadhannaa dhuunfaa kallattii barbaadeen taasifamu sirni qulqulleessaa osoo gaggeeffamaa jiru kadhannaa dhuunfaa taasisuun hin danda'amu. Gocha akkasii kun ba'uunis wantoota baay'eedhaaf nama saaxila akkasumallee kadhannaan kan koo dhuunfaan koo kun kadhannaa sirna kadhannaa qiddaasee kanaa fi aarsaa dhiyaachaa jiru ni caala jennee akka yaadutti qabatamaa jechuudha. Isa wanta caaluuf kana gochaa jirra jennee amma kanaattidha sammuu keenya kan of amansiisnu jechuudha. Malee otoo sirni qulqulleessaa caalee maal taasisu? Sirni qulqulleessaa kadhannaan kan kunii caalaa dabalataan aarsaa dhiyaachaa jiru kan kunii caalaa aarsaan dhiyaachaa jiru dhiigaaf foon Kiristoosidha. Innaa kana gochaa jirra jechuudha kana taasisne. Kanaafuu kanarraa of eeggachuu qabna namni akkasii yoo jiraate nama aduu saafaa keessa shaamaa ibsee qabatee deemutti fakkeeffama jechuudhaan abboon hin dubbatu. Guyyaa aduu baay'ee ba'aa jiru keessa ifa baay'ee unkaan iji namaa namoonni tokko gilaasii godhatu miti ificharraa ija isaanii eeggachuudhaaf. Iftamma kanaa osoo jiru iftiin jiru natti mul'atu jedhanii shaamaa qabatanii sana keessa deemu. Amma kanaatti ilaalamaa jechuudha. Gocha akkasiirraatu kiristaanonni of eeggachuu qabna. Haa ta'u garuu kadhannaa dursinee eegallee yoo qabaanne dabalataanis immoo kadhannaa geggeessuu xumuruu qabnu yoo qabaanne sirni qulqulleessaa raawwatee dirgatiin yookiin immoo dhiigni foon Kiristoos yeroo inni gara alaatti ba'u jechuudha. Yeroo sana nama osoo hin jeeqiin sagalee keenya gadi qabuudhaan kitaaba ta'es kan geggeeffannu kitaaba banachuudhaan jecha sammuu keessaa ta'es sammuu keenya keessaati otoo namoota biraa hin jeeqiin kadhannaa keenya taasisuu danda'uu ni dandeenyaadha. Inni kun abboota irraatu kan dhufedha. Inni akkasii kun ni danda'ama. Kanarraa kan hafe garuu sirni qulqulleessaa osoo gaggeeffamaa jiru kadhannaa taasisuun dhorkaadha. Kan afuraffaan immoo kolfuudhaa fi jechoota hin barbaachisne dubbachuu. Kolfuu jechoota hin barbaachisne ilaalchisuudhaan ni ilaalama. Sirni qiddaasatti kolfuu hin danda'amu jalqaba irratti. Nam tokko sirna qulqulleessaa dhaabbatee kolfuu hin danda'u. Kan ilaalchisuudhaan sirni kiristaanaa keenyaa kun akkas jedha. Sirna qiddaasee irratti namni kolfee tokko luba yoo ta'e qannoonaa subaayee tokko yookiin torbee tokko haa fudhatu. Amanaa tokko yoo ta'e immoo sirna qiddaasee irraa bahee haa deemu guyyaa sanattis fooniif deeggartaa hin fudhatiin jechuudhaan seera fuudhaa keenya 12 kan kaasne kan dubbateera. Innaa namni tokko sirna qulqulleessaatti kolfeedha yoo ta'e luba yoo ta'e qannoonaa torbee tokko seenaa jechuudha subaayee tokko. Amantoota ta'an garuu sa'aatii sanatti gadhiisanii ba'uu qabu. Innaan maqaan sirni kun jiraachuudha. Kolfoo jiraan kan wal qabatu kanadha. Kan biraan immoo jechoota hin barbaachise dubbachuu. Jechoota hin barbaachise jechuun jechoota hamaachuu miti. Jechoota hamaa dubbachuun hamii gochuun yeroo hundumaa hin barbaachisuun irraan eegamu. Jechoota hin barbaachisne jechuun as kan kaasne garuu bakka himatti biyyaa keenya duukaa teenya kan odeessinu kana mana kiristaanaatti odeessuun irraatu hin eegamu. Waa'ee poolitikaa biyyi keenya kun garaatti deemaa jirti. Jennaan teenya taphachuu. Waa'ee barumsa akkam ture eessa turte akkam ture jireenya akkam ture kun cubbuu miti wajjin taphachuun bakkeetti jechaadha. Garuu sirna qulqulleessaa irratti jechoonni akkasii kun jechoota hin barbaachisne jedhamu. Hin barbaachisan bakka sanatti mana waaqayyoodhaa waa'ee lubbuu ofii qofadha. Kanarraa kanas wanti biraa kan dubbatamu hin jiru. Isaan akkasii kanarraallee sirriitti of eeggachuu danda'uu qabna. Beetalee yeroo mana kiristaanaa keessa seennu walumaa gala mana kiristaanaa seennee isaan akkasii kana bakka himatti dhiisnee dhufuu danda'uu qabna. Malee mana kiristaanaa seennee waa'ee biyya lafaa odeessuun tokko miti. Hin danda'amus. Namni sirna qulqulleessaa dhaabbatee wantoota akkasii kana yaadu, wanta biyya lafaa kan yaadu, oduu nama duukarra isaan kana kan taasisu yoo jiraate ba'uunas namoota warreen fannoo Kiristoos jalatti argamanii
garuu qulqullummaadhaaf fayyina argatiin hafan kan akka hatticha karaa bitaa fannifamee dabalataan immoo namoota warreen karaa deemaa turan hundi wanta isaan keessa galuudhaan dhufanii Kiristoos fannootti arganii akkas kan jette mana kiristaanaa mana qulqullummaa diigee guyyaa sadiitti kan ijaartu ati kottoo fi asirraa abbuus jechuudhaan wanta hin barbaachine bakka hin barbaachise kaasuudhaan fayyina keessaa bahuu danda'an jechuudha namoonni kun. Innaa nutis immoo sirna qulqullinaa dhaabbannee yaada keenyaa wanta biraa kan yaadnu yoo ta'e wanta biyya lafaadhaaf wanta tokko kan yaadnu yoo ta'e gaheen keenya gahee namoota kanaa ta'a jechuudha. Innaa sirni qulqulleessaan mataan isaa isuma kanadha. Kiristoosiin fannoorra Beeteleemii dhalachuu isaatii hanga ol ba'uu isaatti kan jiru sirni qulqulleessaa jechuudha. Sagaan ilaalla guyyaa tokko dhalatee ni barsiisee kana booda Yerusaalemitti bahee aarsaa ta'ee du'ee du'aa ka'ee kana booda ni ol bahee gara samiitti kan jedhu sirni qulqulleessaan saatiiwwan kun guutummaa isaa kanuma dhaban biraa miti. Innaa yeroowwan kana kan taanu ta'e fannoo Kiristoos jala dhaabbanne namoota sana duukaa tokko taane jechuudha. Yoo yaada keenyaadhaan qajeellee dhaabbanne garuu akka sakara mirgaa fannifame sana akka faayitaa wizeemaa fayyina argannee deebi'uu dandeenya. Maalirraa sirna qulqulleessaa hirmaachuurraa jechuudha. Innaa kanadha namoonni haala kanaatiin hubannoo of eeggachuu qabna. Kan itti aanu immoo nyaataaf dhugaatii qabatanii seenuu laachisuudhaanis immoo ni jira. Namoonni tokko sirna qulqulleessaa yeroo seenan nyaataaf dhugaatii qabachuudhaan nyaata foonii jechuudha. Dhugaatii foonii waan adda addaa dhugaatii wani jijjiiran miti miriindaa fa'aa faantaa kan jedhaman bibbitanii kan dhufan isaan qabachuudhaan namoonni seenan yoo jiraatan isaan kanaaf kun ni ta'a. Namoonni akkas taasisan mirgi ni jiru qabatanii kan deeman jechuudha. Akka yaada isaaniitti sirrii namoonni kun yeroo qurbaanaa muddaa inni qorroof deeggartu murtee boodan kennaa fi afaan itti naqachuu minaanis yoo ta'e akkasiin godhadha jechuudhaan yaaduudhaan gochuu danda'u. Kun garuu namoonni kallattii kanaan yaadanis sirrii miti sirna kiristaanaa nyaanni tokko mana qulqullummaa keessa seenuu hin danda'u nyaanni biyya lafaa. Mana kiristaanaa keessa seenuu kan danda'u dhiigaaf foon Kiristoos qofaadha. Kanarraa kan hafe kan biraan kan foonii achi keessatti hin barbaachisu. Qurbaana kan qorrobnu yoo ta'es immoo qurbaana qorrobnee booda ittaanii fudhachuun kan eeyyamamu sabala qofaadha. Saballi qiddaaseen jira barbaachisummaa saballi qiddaasee yaa'u daandii jireenyaa irratti warreen hordofaa turtan karaa yuutuubiis karaa teelegiraamis barreeffamaan viidiyoodhaan sagaleedhaan darbeera. Barbaachisummaawwan sabalootaa kan jiru keessaa tokko sabala qiddaasee barbaachisummaan isaa yeroo kana yeroo dhiigaaf foon Kiristoos akka ta'e ilaalleerra warreen guyyaa sana qorrobaniidhaaf. Innaa sana qofa fudhachuun kan danda'amu malee kanarraa kan hafe nyaata biraa fidee dhufuu nyaachuun hin eeyyamamu jechuudha. Hin eeyyamamu. Namoonni akkasii kanarraatii of eeggachuu qabu. Hundumti keenya kan hubannee gara fuulduraatti yeroo deddeebinu kana gochuu qabnaadha. Sirni qulqulleessaa yeroo eegalu achirratti haala kamiitiin ta'uu qabnus immoo wantoota muraasa beekuu qabna. Dhaabbachuudhaan qaddeessuu qabnus kan dubbanneerra. Bakka tokkotti taa'ee kan jedhu wanta hin jirreedhaaf sa'aatiiwwan jiran hundumaa dhaabbachuudhaan as qaddasisnee eebba argachuu danda'uu qabna. Kan biraa sodaa waaqayyoo qabaachuu qabna. Sodaa waaqayyoo hin jiru ta'a wanti hundumtuu kantu ta'a. Maaliif kitaabni akkuma jedhe. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 1:7 waaqayyoo sodaachuun ogummaa jalqabaati. Waaqayyoodhaan sodaannu yoo ta'e wanta barbaannu kan raawwanne kantu ta'a jechuudha. Innaa sodaa waaqayyoodhaan dhaabbachuu qabna. Kadhannaan gaabbii yoo dubbifamu sagaduu qabna. Isaan kun wantoota raawwatamuu qabanidha. Sammuu yaada keessa saabbachuudhaan yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo jira wanta dubbatamaa jiru sirriitti xiinxaluu qabna. Malee yaada keenyaan bakka biraa deemnee ofii keenya qaamaan immoo miila lamaan immoo dhaabbachuunis faayidaa hin qabaatu. Wanta dubbatamaa jiru gara mataa keenyaatti fiduu. Kitaabni qulqulluun yeroo dubbifamu wangeela dubbifamu seenaa baduu kan jedhu osoo hin taane seenaa namicha badee wangeelaa Lukaas boqonnaan 15 yoo dubbifame namichi mataa keenya jennee akka kan keenyaatti dhaggeeffachuu. Kitaaboleen qulqullaa'oo barreeffamanii jiran yeroo sana fakkeenyaan kan dubbataman har'a tokko keenyaaf waan ta'eedhaaf gara mataa keenyaatti finnee nuufidha jechuudhaan dhaggeeffachuu. Sagalee waaqayyoodhaaf kabaja kennuu. Wangeelli yeroo dubbifamu beetalee wangeelli gaa dubbifachaadha. Eenyuyyuu sirriitti yaada keessa saabbanne qaxxi jennee dhaabbannee dhaggeeffachuu kan qabnu. Wangeelli erga kitaabolee hundumtuu dubbifaman booda dhumatti dubbifama.
yeroo wangeelli barsiifamus sirriitti mataa keenya akka kan keenyaatti fudhachuudhaan dhaggeeffachuu qabna jechuudha. Isaan kun yeroowwan of eeggannoowwan taasisuu qabnu keessaa muraasa isaaniiti. Har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Gaaffii warreen qabdan gara TikTok irra jirtan asitti gaafachuu dandeessu. Warreen karaa YouTube'ii jirtan achuma jalatti barreessuu dandeessu. Karaa Telegiraamiidhaaf WhatsApp warreen barattan karaa keessaa nu dubbisuu dandeessu. Kutaan irraa asumatti nu ga'a galanni Waaqayyoodhaaf.